السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفني كبجم توتا في جالتم توتا إيمان أورموكا كالي دي للدنيا رترجمتن كبجا في جاللك يا بكم سنجرتنيتي سمبرها ككبو سنينجا غا أرس أوري فنو تكون ولتري بنجرا أني كوبيسان كوبي من أولي هنگدوما كوبي كياتي ترتي غاري سنينجا دران درسي هنگا فوتودو. Humnoonni mootummaa caasaa fi miseensota sinodosii Oromiyaa hidhuun mana hidhaa keessatti immoo dararaa adda addaaf saaxilamaa jiru jedhame. Kolleejjiin fayyaa fi hospitaalli yuunivarsiitii Amboo sababa hanqina dhiyeessaa fi rakkinoota biroon tajaajila kennuuf harkifataa jiraachuun himame. Qorattoonni Komishinii Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yakkoonni waraanaa fi namoomaa Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti raawwatamuu irra gahe jedhe. Amma oduu bal'inaan. Humnoonni mootummaa caasaa fi miseensota sinodosii Oromiyaa hidhuun mana hidhaa keessatti immoo dararaa adda addaaf saaxilamaa jiru jedhame. Malaakaa Saahil Luba Abbabaa Walda Maariyaam mana hidhaa Jaatoo Naqamtee keessatti dhukkubsatanii yaala fayyaa akka hin arganne dhorkaman. Amma erga dhukkubni isaanii sadarkaa addeessarra ga'ee booda mana hidhaatti baafamuu maddeen himani. Yeroo ammaa hospitaala Naqamteetti yaalamaa jira kan jedhan maddeen yakka malee hidhamuun dhibee biraaf saaxilamee haala yaaddessaa keessa jiraachuu himu. Dararaa mana hidhaatti isaanirra ga'es dhukkuba saaxilamuu himan. Lubni kun hagayya 29 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabamanii hidhamuu maddeen gabaasanii turan. Miseensa sinodosii duraanii kan ture namni tokko hagayya 26 bara 2015 magaalaa Naqamteetti rukutamuu ilaalchisee sana keessaa harka qabda jechuun qabame jedhan. Malaakaa Saahil Luba Abbabaa Walda Maariyaam hoogganaa mana amantaa Boocee Kakuu Haaraa Kidaanee Mirati Naqamtee turan. Miseensota sinodosii Oromiyaa kan ta'an namoonni biroos magaalaa Naqamteetti qabamuun haaluma wal fakkaataan mana hidhaatti dararamaa jiru jedhan. Kolleejjiin fayyaa fi hospitaalli yuunivarsiitii Amboo sababa hanqina dhiyeessaa fi rakkinoota biroon tajaajila kennuuf harkifataa jiraachuun himame. Hospitaalicha keessatti caasaawwan hannaaf bobba'an ijaaramuun meeshaalee yaalaa fayyaa fi kan barnootaa hataa jiraachuu maddeen himani. Kolleejjii fayyaa fi hospitaalli yuunivarsiitii Amboo keessa caasaawwan adda addaa ijaaramaa jiran rakkoo uumaa jiru jedhame. Hanni qindaa'anis adeemsifamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Torbaan kana keessa maayikirooskooppiiwwan gara 20 ta'anii fi koompitarawwan adda addaa hatamuu maddeen himani. Waardiyaa osoo jiruu fi waraanni moorichaa keessa buufatee osoo jiruu maayikirooskooppiiwwan 20 ta'uu fi koompitarawwan biroo hatamanii jedhan. Akkasumas qorichis hospitaalicha keessaa baafamuun magaalaa irratti gurguramaa jira kan jedhu maddeen OMN itti himan. Hawaasaaf tajaajila barbaachisu kennuun ulfaataa jiraachuu fi hawaasa baasii hin malleef saaxilaa jira jedhan. Hoggansi moorichaa walakkaa ta'an caasaa humnoota Amaaraa waan ta'aniif gochoonni hanna qorichaa fi meeshaalee yaalii biroo bifa qindaa'aa ta'e taasifamaa jedhan maddeen keessa beekan. Dhimma kanneen ilaalchisee bulchaa kolleejjii fayyaa fi hospitaala yuunivarsiitichaa Dr. Gonfaa Mootii bilbilaan OMN dubbise maayikirooskooppiiwwan 15 badeera kan jedhu gabaasni sanbata duraa darbe isaan biraa akka ga'e himani. Balballis ta'ee foddaan kamuu osoo hin cabin gochi kun raawwatamee jechuun dhimma kanaan wal qabatee namoonni shakkaman 5 to'atamanii jiru. Qorichi mooraa hospitaalichaa irraa baafamee alatti gatii gurguddaan gurguramaa kan jedhuuf Dr. Gonfaan akka quba hin qabnee fi ta'us hin dandeenye himan. Dhimma baruu fi barsiisuu barattootaa ispeeshaalaayizeeshinii baratan komii qaban gaafii dhiyeessaniif turuu Dr. Gonfaan himan. Barattoonni fayyaa kun kafaltii seeraan alaa kafalaa turaniiru kan jedhan kafaltiin taasifamaa ture dogoggora ta'uu hubachuun sirreeffama taasisuuf hojjechaa jirra jedhan. Gaafii isaanii ministeera fayyaafis dhiyeessanii jennaan garagalchi gaafii isaanis achiin nu qaqqabnaan sirreessuuf ilaallaa jirra jedhan.
qorattoonni koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yakkoonni waraanaa fi namoomaa Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti raawwatamuu irra gahe jedhe. Oromiyaa keessatti ajjechaan hidhaan reebichi buqqaasuun dhabamsiisuun gudeeduu fi qabeenya saamuun murtee seera malee uummata irratti raawwatamaa jira jedhe. Yakkoota Oromiyaa keessatti raawwataman keessaa kan gareen qorattoota koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii tarreesse ajjechaa jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti muddee tokko bara 2021 raawwate isa tokko jedhe. Waraana addunyaa lammaffaa dura yookaan tibba waraanaati namootni nagaa irratti raawwataman qaama waraanichaati jedhamaa kan turan yoo ta'u, waraana addunyaa lammaffaa booda haalonni geeddaramuun yakkaawwan akka duguggaa sanyii, yakka namoomaa irratti raawwatamu, yakka tibba waraanaati namoota nagaa yookiin loltoota irratti raawwatamu hundi yakka waraanaa keessaa akka hammatamu ta'ee, duguggaan sanyii ammoo yakka waraanaa isa ol'aanaa jedhamee murteeffame. Akka waliigaltee Jenevaa afuraffaa boqonnaa 147tti yakka waraanaa jechuun ajjechaa seeraan alaa dararuu yookiin qabiinsa namoomaa hin taane jechuunis qaama yookiin fayyaa irratti miidhaa qaqqabsiisuu, namoota eegumsa qaban fedhii isaanii ala qabanii daangaadhaa gara daangaatti ceesisuu, booji'amtoota akka lolan taasisuu, mirga isaanii sarbuu yookiin haqa dhoorkuu, namoota danquu, qabeenya barbadeessuu fi fudhachuudha jedhan. Kan biraa yakka duguggaa sanyiiti. Jechi duguggaa sanyii jedhu kunis yeroo jalqabaatiif kan hojiirra oolee bara 1943tti abukaatoo lammii Jeewushii Poolaand Dr. Raafaa'eel Lamiikiin ture. Geenoksayidii jechuun jecha afaan Giriikii lama geenoo fi saayid jedhaman irraa kan ijaaramedha. Geenoo jechuun sanyii jechuu yoo ta'u, saayid jechuun ammoo ajjeesuu jechuudha. Dr. Raafaa'eel bara ajjechaa jumlaa Helokoost obboleessa isaa malee maatii guutuu dhabuu hordofee duguggaan sanyii seera idil addunyaatti akka galmaa'uuf sochii taasisaa ture. Yaaliin isaa kunis seerri duguggaa sanyii mootummoota gamtoomanii United Nation Genocide Convention muddee 1948 keessaa akka bahuuf daandii baneera. Booda ammoo seerichi amajjii 1951 irraa kaasee hojiirra oolfamuu eegale. Keeyyanni lammaffaan waliigaltichas duguggaa sanyii gocha haleellaa sabaa sanyii yookiin sanyii miseensota amantaa biyya tokkoo guutumaan yookiin garee isaanii balleessuuf raawwatame jechuudha hiikaan isaa. Waa'ee duguggaa sanyii Rwaandaa irratti kitaaba Rwanda and Genocide in the 20th Century jedhu kan barreessanii fi hoogganaa olaanaan dhaabbata Medecins Sans Frontieres duraanii Alain Distex duguggaan sanyii kaayoo duuba isaa jiruutiin yakkoota biraa hunda irraa adda ni baafama jechuun duguggaan sanyii yakkoota biraa hunda caalaa yakka baay'ee cimaa namoota irratti raawwatamudha. Yaadni isaas garee adda baafamee sana guutumatti balleessuuf kan kaayyeffate ta'uu agarsiisa. Kanaafuu duguggaa sanyii yakka hamaa fi ol'aanaa ilmaan namaa irratti raawwatamudha jechuun ibse. Akka waliigaltee seerota idil addunyaatti yakkoonni seerota idil addunyaa cabsanii fi tarree yakkoota waraanaa fi namoomaa keessatti hammataman naannoo Oromiyaa, Tigraay, Affaarii fi Amaaraa keessatti raawwatamuu isaanii qorattoonni koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsanii jiru. Waraana Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiruun loltoonni mootummaan bobbaafaman namoota nagaa ajjeesaa, qabeenya barbadeessaa, booji'amtoota lolchisiisaa, dubartoota gudeedaa jiru. Wal waraansaa mootummaa fi woboo jidduu jiru babal'atee godinaalee Wallagga afran, Gujii fi Booran akkasumas godinaalee Shawaa keessatti hammatee jiraachuu ibsee gareen qorattoota koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummaanii. Koomishiniin miidhamtoota maqaa wobootiin sarbamni mirga namoomaa irra gahe irraa yaada fudhachuu ibsee jira. Jiraataan godina Wallagga lixaa yaada garee qorattoota kanaaf kenneen harka koo duubatti na hidhanii miila mataa koo keessa lafatti na dhiitaa turan, shiboo elektirikiin faana koo keessa na reeban. Dararaan kun akka ani waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaba jedhee himuuf narratti raawwataa turan, ani garuu hariiroo homaatu woboo waliin hin qabu jedhe. Koomishiniin kun ajjechaan jumlaan danuun Oromiyaa keessatti raawwatamu mirkaneessee jira. Ajjechawwan jumlaa Oromiyaa keessatti qaamota nageenya mootummaatiin raawwataman keessaa ajjechaan muddee tokko bara 2021 godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti abbootii gadaa Karrayyuu sirna kadhaa waaqaa irra jiran 39 keessaa 14 irratti raawwatame tokko ta'uu fi yakka waraanaa ta'uu ibsee jira.
Caamsaa 11 bara 2021 dargaggeessa ganna 17 Amaanu'eel Wandimmoo godina Qeellam Wallagga magaalaa Dambidolloo keessatti uummata duratti loltoota mootummaatiin ajjeefamuu koomishiniin gabaasee jira. Ajjechaan kun hariiroo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'an waliin qabda jedhuun akka raawwate qorattoonni ibsanii ajjechaan kana hundaaf gaafatamni hin jiru jedhan. Oromoonni Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessa jiraatan hedduun maqaa hidhattoota wajjin hariiroo qabdanii ajjeefamuu isaanii gabaasa garee qorattoota koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kana keessatti ibsamee jira. Hidhaan jumlaan siiviloota Oromiyaa keessatti sadaasa bara 2020 hanga gurraandhala bara 2023 poolisii Oromiyaa humna addaa Oromiyaa poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin raawwatamee jira jedha. Manneen hidhaa federaalaa fi naannoo keessatti namoonni hidhaman hedduun isaanii sababa fira keessattuu sababa fira keettu miseensa wobooti yookiin woboo dahoo taatan jedhuun hidhamanii akka jiran ibsamee jira. Hidhaa kana keessatti dubartoonnis kan hammataman yoo ta'an haleellaan saalaa dirqeen gudeeduu fi sarbamiinsi mirga hidhamtoota irratti raawwataa jiraachuu eeranii jiru. Manneen hidhaa Oromiyaa keessaa bakka daraa ilmaan namaati jedhu qorattoonni koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorattoonni itti fufuu wal waraansa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti keessattuu lixa Oromiyaa adeemsifamaa tureen humni qilleensaa Itoophiyaa xayyaara waraana nammaleessaa yookiin dirooniin onkololeessaa fi sadaasa bara 2022 haleellaa Oromiyaa keessatti raawwataa tureen miidhaan siivilootaa irraa dhaqqabuu kaasuun kunis yakka Oromiyaan keessatti raawwatamedha jedhan. Lixni Oromiyaa uggura intarneetii fi tajaajila bilbilaa jala jiraachuu kan kaasu gabaasni garee qorattootaa kun odeeffannoo argachuun rakkisaadha jedha. Garichi yakka waraanaa fi namoomaa babal'aan naannoo Tigraay, Affaar fi Amaaraa keessatti gareewwan waraanaa keessatti hirmaatan kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa fi loltoota Eeltiraa humna addaa Amaaraa fi milishaa faannoo Amaaraatiin raawwatamuu ibsee jira. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota odeeffannoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Hanga odeeffannoo birootiin walitti deebinutti gamanumaan turtii gaarii.